qaama siyaasaa mootummaa warra aktivistoota ifinjee biyya adda addaa irra taa'u qaama hidhatee biyya keessa socho'u qaamni sadanuu akka gartee uummata irratti qumaarri siyaasaa kun taphatamuu fi kubbaa walii kannaa jiran. Wanni arsii keessatti ta'aa jiru yoo rabbummaan tokkochi dubbate malee na dhageeffadha qalbii na dhageeffadha wallaahi waan uummata keenya ka arsiitti irratti ta'aa jiru waan uummata keenya ka arsiitti irratti ta'aa jiru yoo rabbummaan tokkochi dubbate malee waan namni dubbatee fixuu miti jira. Naannoo Baalee keessa Alshabaab akka jiru jala sararamee gartee beekamee jira mootummaan Ameerikaallee gartee hordofaa jira. Kanaaf ragaan kee maal yoo hojjetu taate viidiyoo seenaa himji mootana waliin haala dhageeffadha. Baalee keessa Alshabaabtu jira. This is yaada isin gaafachaa jiru. It is something that it is concluded. Jirana ummata kana mee hin bilisoomsinaa dhiisaa ummanni kun haa kanumatti haa jiraatu warri mootummaatti olaantummaa seeraa kabachiifneettanii gartee ummata kana gatuu dhiisaa ummanni kun akkumatti haa jiraatu. Bakka jirtanitti nagayaaf salaamun rabbii isin biraa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan irratti argamnu kun Oromiyaa Viijinii ani ammoo kan isin waliin turte taasisuu Diinaawol Ahmadii akkuma yeroo garagaraatti dhimmoota biyya keessaatii biyya alaa isin biraan gaa turre har'allee sagantaa jabaa waa'ee dhimma hawaasa keenyaa Arsii irratti waa qabannee dhiyaanneeti jirra. Ummanni keenya kan Arsiidha barakkoo hamaa keessa jira. Godina Arsii aanaa seerutti ummanni qe'ee isaarraa buqqee rakkoo hamaa keessa jira. Namoonni 10,000 ol caalan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaanii ala dirree irra galaa jiran. Ummanni qe'een isaanii jalaa manca'ee buqqifaman kunneen dirree irratti bakka hadiidoo jaamutti walitti qabamanii akka jiraniitu himamaa jira. Manguddoonni dubartoonni ulfaa deessuun daa'imman lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaafaman keessatti argaman. Ummata kana keessa dubartoota dirree irratti dahaa jiranilleetu jiraachuu. Uummanni qe'ee isaa irraa buqqaafame kun waan nyaatu dhabee beelaan darramaa akka jirullee namoonni naannoo san jiran himaati jiran. Uummanni kun erga buqqaafamanii kaasanii hanga ammaatti gargaarsa tokko osoo argatin dirree tanarratti gidirfamaa jiran jechuudha. Tole gabaasa kana akka isin hubattanii fi waa xiqqoo isinii kaasa. Kanaan dura rakkoon Oromiyaadhaa Wallagga keessa turte. Yeroo dheeraadhaaf Gujii as deebitee Shawaa dheengaddaa Harargee irraan tan ammoo Arsii. Wanti deemuu jiru tun isinii galu jiraame deemsisi. Kaayyoon jalqaba gartee wanti kun takka ittee lafaa kaateef riphee lolaa balleessuu waan jiru. Gama biraatiin ammoo riphee loluma kanaafuu kan jaaraa jiru mootummaadha. Odeeffannoon jettus irra deddeebitee bahaa turte. Duba amma taateen Arsii keessatti uumamtu tun ammaan tana sagaleensi ol baate malee waan irra uumame miti. Ani baraa yuunivarsiitii bara dunii yaadadhaa hiriyaan kiyya kan wajjin gartee doormii dhageessoo wajjin jiraachaa turre obboleessii isaa ajjeefamee gaddee isaa wajjin teenyee ture taasisaa. Sababuma waanuma akkanaa tanatti jechuudha. Uummanni kun kan gidiraa tana dhandhamuu eegalan waggaa laafaadhaa miti. Uummata gartee takkaa buqqee isaarraa buqqee hin beeyin. Uummata namni buqqee'uu isaanitti dheessu. Uummata nama qobsiisutu sababa siyaasaa erga ilmaan Oromoo gara aangootti dhufaniitiin akkanatti gidiraa meeqa argaa jira jechuudha. Haalli ammaan tana qe'een Oromootiif Oromiyaan keessa jirtu haala sirnoota dabraniitiin waggaa wal cina qabamee ilaalame dachiisamee. Kanaan dura diinaatiitu Oromoo qe'ee isaarraa buqqaasee, Oromoo qe'ee isaarratti ajjeesee, Oromoo saamee waan adda addaa godhaa ture. Bara Minilik, bara Haayile Sillaasee, bara Dargii hanga bara Wayyaaneetti. Ammaan tana immoo ilmaanuma Oromoo ilmaanuma haayita akka deesseetiitu akkanatti qe'ee isaanii haadha isaanii irratti qumaara siyaasaa hamaa kana taphachaa jira jechuudha. Taateen jalqaba gartee karaa Wallaggaatiin eegaltee gartee ammaan tana Arsii irra geessee jirtu kun marsaatti aantu Baaleef akka deemtuutu himamaa jira jechuudha. As keessatti waan takka waan sirriitti dabaafachuu qabdaniiti jira. Qaama siyaasaa mootummaa warra aktivistoota ifinjee biyya adda addaa irra taa'u qaama hidhatee biyya keessa socho'u qaamni sadanuu akka gartee uummata irratti qumaarri siyaasaa kun taphatamuu fi kubbaa walii kannaa jiran. Kanaaf ragaan kee maal yoo hojjetu taate viidiyoo seenaa himji mootana waliin haala dhageeffadha. Yeroo sadii waggoottan afran dabre keessatti biriifiin kennu gaafatanii turan jechuudha. Xiqqoo qaccee qabee ka dubbadhee jedhe Baalee keessa Alshabaabtu jira. This is yaada isin gaafachaa jiru. It is something that it is concluded that they exist jechuu kiyya. Garuu naannoo Arsii kana keessa Alshabaabtu jira moo hin jiru ka jedhu it was an interest of the US government for a very long time jechuudha because maal laal waan isin jette gartee mee akka ifa isin taa'utti jala isin haa deemu. Naannoo Baalee keessa Alshabaab akka jiru jala sararamee gartee beekamee jira mootummaan Ameerikaallee gartee hordofaa jira itti himu jirti beek. Amma dubbii karamuuf jirti taatee amma gartee dheengadda Harargee taatee amma Arsii irra jirtu kana baru gara Baaleetti akka tarkaanfattuu fi meeshin godhaa jirti sirriitti hordofaa dubbisi. Amma isiin tun aktivistiif hin jetti qabsooytuu mirga Oromootiif hin jetti nama Oromoof dhaabbaddeef hin jettu. Bara kana keessa
afaaniinillee alshabaabii naannawa kana jira ja'anii dubbachuun akka gartee uummata san guutuu bakka takka fixuuti. Maaliif addunyaan wantoota akka maarree alshabaabii jinni jaamu kana ifiifi jaarratanii gartee ittiin biyyoota islaamaa keessattuu ittiin cabsaa jiran. Soomaaliyaa yoo fudhattee, Liibiyaa yoo fudhattee, even Naayijeeriyaallee yoo fudhattee, Sooriyaadhaas, Iraaqis biyyoota adda addaatti ifumaa fi jarri jaarratanii wantoota alshabaabii fi jinni jaankaa jaan tana ittiin biyyoota islaamaa ittiin balleessaa turan. Amma gara Arsii keessatti ta'aa jiru kana gara Baaleetti achi meeshaan godhaa jirti. Dhageeffadhaa waan isin jettu. Naannoo sana keessatti exclusively ortodoksiin ajjeefamtii kan jiru kana keessatti mootummaan ofumaa isaatii uummata kana maqaa balleessuuf lammii mootummaan kun kana gochuuf. Laal mootummaan Ameerikaadhaa waggaa dheeraa waan kana irratti qorannoo taasisaa jira. Keessattuu waan maalii alshabaabiitu Baalee keessa jira waan jiru. Dubbiin amma intalli afaan siin dubbatte kun dubbii gartee biyyoota Afrikaa, biyyoota Arabaa, biyyoota hedduu kana diidee balleessaa jirtu. Kana jechuun fakkeenyaaf Ameerikaan dheengadda kiristaanotaatiitu Naayijeeriyaa keessatti ajjeefamu jireetteetiiti. Ummata islaamaatu kiristaanota ajjeesu jireetteeti biyya namaa biyya birmadummaa qabdu dheeyitee dhawaa turte Ameerikaan. Baranumaa beeku wagguma baranaa kana keessa. Isni galee amma taateessanii gara Itoophiyaatti as yaamaa jirti qaallattiin tun. Amma Ameerikaan waan kana sirriitti hordofaa jirti. Uummanni ortodoksiidhaa uummanni kiristaanaa naannoo kanatti maaliif baay'inaan ajjeefamaa waan jiru Ameerikaan sirriitti qorachaa jirti jettee kaasaa jirti. Alshabaab Baalee keessa akka jiru dhibbatti ragahamee jira. Ammoo Arsii tana keessa hoo ni jira waan jiruullee ammallee qoratamaa jira. Argitanii tanaafiin qumaara siyaasaa kan uummata miskiina irratti dalagamaa jiru kana keessa qaamni mootummaatiis qaamni hidhatee socho'uu fi warra aktivistiif hin jeeyaa hundinuu harka qabaa. Duba abaarsi gartee haadha miskiintitti garaa beelaatiin gartee qoraan guurtee mudhiisii hidhattee fuula namaa dhaabbattee isin barsiiftee irra isin addunyaarra fe'atanii kanatti isiirra sirbitan kana isinitti haaqee balamoo rabbiin gadi teessisanii haa kanu. Warri mootummaatiis warri hidhatee yaa'us warri aktivistiitti dhiyaatanis dubbiin amma gartee tahaa jirtu kun imimmaan haadha teessaniitiin qoosuuf jirtan malee nama takkaa miti. Diina takka diinummaan isin dhawaa jirtu takka illee hin jiru. Sadarkaa kanatti gartee waan biyya keessa hin jirre afaan siitiin miidiyaa gubbaarratti ol baatee hoggaa dubbattoon maqaalattiin tun hangam takka akka Itoophiyaa guutuudhaaf wanti kun balaa taate nama miidhaa isin gartee Soomaaliyaa keessatti maqaa Alshabaab garee hidhattootaa kanaan fidaa jirtu beekuutiitu waan kana beekaa jechuudha. Soomaaliyaa yeroo barbaadanitti gartee maqaa Alshabaab maal jaariin daaraa godhaa jira. Akka amma Soomaaliin biyya 5-6 keessatti biyya 6 keessatti addaan qoodamtee wanti Soomaalii jaamu turaaf taatee kana daaraa ol gootee amma facaatee kanatti sabni itti haftee sababa maqaa amma isiin kaaste kanaa jechuudha dubbii tana sirriitti itti qaqqabaa laala. Warri hidhatee gaara jiruus warri aangoo irra jiruus warri aktivistiif hin jiyaa'u sadanuu ilmaan haadha takkaati ilmaan Oromooti qumaara kana warri taphachaa jiru isaanii jechuudha. Viidiyoo itti aantutti waliin chaa tarkaanfannu. Wanni Arsii keessatti ta'aa jiru yoo rabbummaan tokkochi dubbate malee na dhageeffadha qalbii na dhageeffadha. Wallaahi waan uummata keenya ka Arsiitti irratti ta'aa jiru. Waan uummata keenya ka Arsiitti irratti ta'aa jiru yoo rabbummaan tokkochi dubbate malee waan namni dubbatee fixuu miti jira. Nama kana dhaabee jira warri mukaa quba isaa laalee yoo qalamii qubarra jiraate quba irraa guraa jira. Miliki maal garaagarummaa qaba qaamni uummata siyaasa irraa bilisa akka milishaan gindi qalama itti dibdu quba irraa ciru miliki garaagarummaa isaa maal? Maaliif mootummaa irraa madaabaraa fudhattee jedhanii madaabaraa baxabatanii obaasanii jira. Haa maal jechuun uummata namni uummataaf qabsaa'u akkamitti uummata irraa qubachisa. Laa sobaa miti nama qubni irraa dhiisanitti fiduu danda'a soba jedhin aljala deemte soba jedhin laa ama feete deeggan ama feete deeggan ila ama feetan deeggan hawwataaf abboota keessanirraa hawwataaf abboota keessatti dhumaa jira boru sirra ga'a wanti akka uummata abdiitti raga'e kun boru sirra ga'a soba jedhin wallaahi wa billaahi tallaahi rabbi addunyaa akira na hoggashu dhugaa. Sobami abi jibbaa uummata sanii qabaachuu dandeenya. Jibbaa uummatichaa qabaachuu dandeenya. Garuu wanti uummata sana irratti ta'aa jiru matoo bamatoo wallaahi dhugaa. Dhugaa. Sini galee dhugaa. Kumaatamaan jira namni quba bakkeetti malatte sana irraa ciran. So qaamni lamaanuu amma diina uummataa ta'e. Uummanni kun warra bosonaan beeku warra aangorra jiruun beeku ka guyyaa itti roorrisu ka biraati halkan ka itti roorrisu ka biraati
Ilmaan isaanii ala kanaaf mootu waan ajaa'ibu nama sagalee ta'uu dhabdee birrirratti wallolti. Rakkoo bakka xiqqoo humna qabu hundi uummatu kanatti roorrisa. La kabiyya jiru kabiyya bulchu uummata kana guyyaa mana irraa guba irraa buqqisa. Kun immoo halkan mootummaa filatte jedhee dhufeetiin itti kaala kana Dubaayii fi biyyoota garagaraa taa'ummoo birrii anarratti guurtan malee jedha. Nama an beekurra guurtan malee jedha rakkaddeedha. Ammaas namni xiqqaa shama humna qabu ummatuma kanatti roorrisaa jechuudha. Giraa gabbaan immoo garam dubbanna eenyutti dubbanna eenyutti iyyanna eenyu iyyannu dhagaa duwwaa kan rakkanne amma ijoolleen baay'een jara kana ummata ardiitii sagalee ta'ii jetta argaa jiraan. Ummanni kun ummata kana keessa anuyyuu fira qaba fira nama buqqa'e kan du'e jettuu fira qaba fira keessa iyyuu fira sirritti natti aana. Kahati isaati fi abbaan kiyya firoottu jira. Ka waan amma ardii keessatti taa'aa jiru kana keessatti nama du'e jira. Namni anaa foonii jechuudha. Ila ka dirqama oromummaa du'a osoo hin taane akka foonititti rakkootu manaayyuu nu galtee mana nu galteetini durbicha kiyya ka horii wajjin dheenee guddannatti du'e waan kana keessatti. Kama anaan hiriyyaa mucaan adaadaatii yaa jechuudha. Isin galee maqaa asirratti meeshiin gochuun barbaada. Warri utaaziyarra jira warri kenna. Isin galee miti. Nuti akka Oromootittuu osoo hin taane qeeyyuu nu galtee nama yoo dubbanne sagalee nuu ta'u sagaleen keenya kun bira ga'u dhabne jaran. Al jala teettee soba jettaati. Si galee mi ani akka mataa kiyyaatitti nama rakkoo foon kiyyaati miti. Rakkoo saba kiyyaa laalessitu. Gara dubbadhu dhabeet akka itti dubbadhu dhabee cal'isa. Warri mootummaallee xiiqii uummata kanatti haloo baya. Warri bosonallee uummata kanatti haloo baya. Ka dandeettu dhaani jennaani gowwaan galee jaartii dhaanee jedhanii isan taane sidi galamiti. Ka dandeettu dhaani jennaan gowwaan galee jaartii dhaanee jira. Jarri kun ta'uu fiitii wal sodaata. Gilee warri mukaa deemee milishaa dhuftee uummata mataa keessa tumte. Gochi ammaan tan Arsii keessatti raawwatamaa jiru kun qaama lamaan gartee Oromoodhaa jidduutti akka raawwatamaa jiru reefullee isii tuqeetiin jira. Akka amma gartee asliin afaan isaa hin dubbachaa jirutti uummata gartee milishaan ganda keessa deemee qalama qeensarra godhee yeroo filannoo san taatu ayidoonnoo hidhattoonni ammaan tan irra deemanii quba isaanii irraa ciraa jiraniidha. Eenyuuf qabsaa'aa jirana. Ummata kana mee hin bilisoomsinaa dhiisa. Ummanni kun haa kanumatti haa jiraatu. Warri mootummaa olaantummaa seeraa kabachiifneettanii gartee ummata kana gatuu dhiisa. Ummanni kun akkumatti haa jiraatu. Wallahi ummanni kun bara gartee mootummaa hin qabne gartee waggaa kuma dura ummata gadaa wal bulchaa turedha. Ummata kana siyaasaa gartee obboleeyyan lama walii galuu dhabuutiif jecha akkana namni itti taphachuu jira. Bara Minilik keessa dhugaadha gartee diinaa harkarraa muree harmarraa muree ammaan tana eenyuun muru jira. Bari dhugaa dubbachuudhaaf osoo gartee waan kana godhaa jiru qaama biraa taate osoo faannoo taate osoo gartee TPLF taate xiqqoo gartee eesse fudhachiisa. Waan kana siyaasaa diinaatu kan nu godheette amma haa ilmaan haadha tokkoo ilmaan abbaa tokkoo garaa tokko keessaa bahan gabbahanii ilaalcha siyaasaatiin waliigaluu dadhabanii eessatti gartee amma tarkaan fudhuu jiran qe'ee haadha isaanii mana haadha isaanii gubanii obboleeyyan isaanii xixiqqoo daa'ima ajjeesanii haadha isaanii ajjeesanii abbaa isaanii ajjeesanii. Amma na hubachaa jirtan jeeti yaada bu'aa isee agartanii eenyu bilisoomsuu deema kunoo kagartee waraana bilisummaa jeeti immoo eenyu bilisoomsuu deema yoo dhiisan ofirraa dhiisuu irraa hojjaa beek yeroo kana keessatti wanti ati hojjettu kana deebitee haadhatee kan gidirsitoo taate yoo dhiistee maal faayidaa sii qaba haadhatiyyaa fi boqonnaa fideettee kunoo waggaa 8 guutuu atiis achi haadhatee boochisaa jirta takkaa haati Oromoo afuran baafan kutaa Oromiyaa xarafaa hanga xarafaatti gaafa duraanii diinaatu Oromiyaa tana keessatti gartee siyaasaa hojjetaa jedhama. Oromiyaan haa bilisoomtuu jaanii ilmaan Oromoo gaxooriyaanii karaa irratti murruqtaanii san qochiisanii gartee mootummaa nama nyaataa jaaniin san mootummaa keenya ilmaan keenyaa nu bulchu jaanii irra kaayyatan. Gidiraa gartee bara diina jalatti turan san hin argin ammaan tana wal agarsiisaa jiran. Diinummaan diina fagoodhaa akka itti himanii fi akka itti firaa dhukkan illee qabdi. Diinummaan ammoo obboleeyyan
ilmaan abbaa tokkoo mana isaanii qe'ee isaanii keessatti walitti diina tahan akkaataan itti firaa rukutus hin jirtu akkaataan itti firaa rukutulleen hin jirtu jechuudha. Taateen amma taa'aa jirtu kun taatee sani amma Oromiyaa keessa gartee bakka adda addaatti gartee waraanni bilisummaa Oromoo ni socho'a bakka waraanni bilisummaa Oromoo itti argame kana warri mootummaattis maqaa seera kabachiisuu juuni gaddeemanii uummata san ganda san guutuu gubanii dhabama godhan. Maaliif isiniitiitu hidhattoota kana nurratti nyaachisaa jira jaaniitiiti uummata kana gubee dhamu wallaahi uummanni Itoophiyaa hidhattoota gartee sooruu dhiisiiti mataa isaaniitiifuu soorachuu dadhabanii jiran. Dhugaadha bara gartee dur keessa bara wayyaanee keessas haa ta'u bara dargii keessas haa ta'u waraana bilisummaa gartee kan mootummaa gabroonfataa sanirratti qabsaa'uudhaaf uummata keessa socho'u kana uummanni ni gargaaraa ni sooraa waan adda addaatti tajaajila godhaaf gaafa duraanii maaliif diinaatu nu gubbaa jira jee waan dhibbaa dhibbatti amanuuf. Ammaan tana ammoo wallaahi uummanni gidiraa gartee bara duraan harkin san keessa waan jiruuf gidiraa akkas gidiraa nageenyaa osoo hin ta'in gidiraa beelaatiin baanaa beek uummanni hidhataa nyaachisuu dhiisiiti ilmaan isaaniitu nyaachisuu sadarkaa dadhaban keessa jiran uummata kanaatu gartee hidhataa nyaachisijaaniiti warri mootummaatis dubaan dhufanii ganda gubanii uummata buqqaasanii dirree irratti daaraa godhanii hidhataan hoggaa waan nyaatu dhabe naannoo sanii baqateeti achirraa deemaa karaa bakka biraa ilaalchisanii asirratti harkaan fudhatan. Bara Haayile Sillaasee keessaa bifuma ammaa wal fakkaatu kanaanii uummata Baalee uummata Raayyaatiif uummata Eertiraa dadhabsiisuudhaaf tooftaan kun hojiirra ooluu eegale. Bara kam hojiirra ooluu eegale? Bara Haayile Sillaasee keessa. Bara Dargii keessaa immoo Harargee, Arsii fi Baalee keessatti akkasuma naannoo Tigraay keessatti illee hidhattoota dadhabsiisuuf jecha uummata qe'ee isaaniirraa buqqaasanii ajjeesuu, qubarraa ciruu, maal godhuu gidirsuun kun itti fufte. Bara wayyaanee keessaas deebitee Harargee irratti xiyyeeffatanii Harargee fi Baalee daaraa godhan mootummaan amma jirus isuma san itti fufsiise jechuudha. Pilaanuma san karaarra kaasee itti fufsiise. Pilaanni kun pilaana maaliiti? Pilaana riphee lolaa dadhabsiisuudhaaf itti fayyadaman. Kana jidduutti kan gidirfamaa jiru eenyu? Uummata miskiina, uummata qulqulluu waan nyaatuu gartee dhabee gidiraa hamtuu keessa jiru kana itti fayyadamaa jiranii jechuudha koontaatti. Tibba dabre godina Arsii keessatti kan argamtu aanaan Asokoo ijoo dubbiidhaan turte. Jiraataan naannoo sanaa waan ta'ee wal duraa duubaan akkana jechuudhaan hime namni waan kana hime kun nama amantaa kiristaanaa hordofuudha. Dhimmichi dhimma amantaa akka hin turin ibsuudhaan jalqaba namni kun dubbiin kan jallachuu jalqabee bubbuluudhaas himee jira. Bulchiinsi aanaa Asakoo dhalattoota saba Amaaraa keessaa namoota filuudhaan leenjii loltummaa kan namuuf taasisuudhaan milishoota je'ee hidhachiisee jira namni kun. Milishoota dhalattoota Amaaraa ta'an qubattoota naannoo sanii keessaa bulchiinsi aanaa leenjisee kan hidhachiiseef waltaaneeti waliin woboo waraanne jechuun akka ta'e namni kun hima. Milishoonni dhalattoota saba Amaaraa bulchiinsi aanaa leenjisee hidhachiise kun qabata waraana bilisummaa Oromoo juun uummata Oromoo hiraarsutti akka gadi ta'anis namni kun dhalataa naannoo sanii waan ta'eef sirriitti qaqqabee hime. Haleellaan sun raawwatamuun dura guyyaa 15 dursee godina Arsii aanaa Asokoo keessatti milishoonni dhalattoota saba Amaaraa ta'an kan irreecha ganda caffaa Quyyoo keessa jiraatan hoggansi aanaa itti ofee gaajee isaan hidhachiise kun gandoota dirree odaa biyyoo fi caffee ja'aman keessaa sababa waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jechuun seenanii manneen hawaasaa jumlaadhaan gubanii barbadeessanii qabeenyaa saamanii deebi'an jechuudhaan namni kun dubbataa jechuudha. Achumaan borumtaa isaa ammoo daldaltoota horii kan aanaa shanan kooluu irraa loon bituudhaaf gara irreechaa dhufan nama 4 ganda ribuu jaamu keessatti milishoonni Amaaraa kun ajjeesanii gatan. Gaafa guyyaa 23 baatii 9/2018 waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Caffaa seenuun kan dubbatan namni kun taatee achitti isaatiin arge hoggaa himu milishoonni dhalattoota saba Amaaraa mootummaan hidhachiisee baadiyyaa jiran woboo waraanuudhaaf gara magaalaa Caffaa kan naannoo kiiloomeetira 20 fagaatutti imaluu isaaniiti ibsa. Milishoonni dhalattoota saba Amaaraa irreecha irraa ka'uun ganda biyyoo keessaan gara magaalaa Caffaatti yeroo socho'an ammaas manneen qonnaan bulaa mana jireenya barattotaa baabura midhaan daaku gubanii qabeenya gurguddaa mancaasanii bira dabran. Guyyaa sana magaalaa keessatti wal waraansi guddaan akka ture namni kun afaan isaatiin dubbataa jechuudha. Ergasii guyyaatti aanu milishoota Amaaraa qabeenya uummataa barbadeessan kana uummatarraa deebisuudhaaf hidhattoonni waraana bilisummaa Oromootis haleellaa jalqaban. Wal waraansa kana jidduutti manneen uummataa gubachuu kan hime namni kun manni gubate garuu addaan guuramee osoo hin taane kun ka Islaamaati kun ka Kiristaanaati jee addaan foomee osoo hin taane kanuma uummata hundaatu bakka takkaa gubatee jira. Wal waraansa aanaa Asokoo tureen namoonni siviilii 4 milishoonni Amaaraa 5 humni farra riphee lolaa Oromiyaa 2 lubbuun dabruudhaas namni kun ijisaatiin arkee hime. Naannoo kana keessa bataskaana 2tu jira. Bataskaanni Gabreelii ganda biyyoo jaamu kanatti argama. Bataskaanni Madaanaalamee immoo ganda dhiibuu jaamu keessatti argama. Naannoo bataskaana Gabreeliitti manneen uummataa gubachuu kan eere namni ijaan arge kun bataskaanninis haleelamuu dubbate. Sababni bataskaannichi itti haleellaaf saaxilamee milishoonni achitti baqatanii dahachuu isaaniitiin
akka ta'e hima. Milishoonni kun milishoota kamii? Milishoota Amaaraa kan mootummaan aanichaa hidhachiisaniitu bataskaana keessatti baqatee sababa isaan bataskaanicha keessatti dheessaniif jecha bataskaanilleen haleelame jechuudha. Naannoo bataskaana Madaaniyaalamitti ammoo manneen muraasni gubachuu ibsanii bataskaanichi garuu waata akka hin tuqamin namni kun ija isaatiin argee hime. Badii kana hunda kan dhale hoggansi aanaa milishoota dhalattoota saba Amaaraa leenjisee hidhachiisee bobbaasuu isaati jechuudhaan ummanni naannoo sanii dubbatanii jechuudha. Haleellaan milishoota saba Amaaraa kun jalqaba osoo ka'uu baatee rakkoon hawaasa mudatu kun hin jiru jechuudhaan dubbata. Maaliif jennaan aanichatti barootaaf hordoftoonni amantiiwwan garaagaraa dhalattoonni sabaaf sablammootaa hundinuu wal kabajaniiti. Aanicha keessa waliin jiraachaa turanii. Kana ol dubbiin akkamitti akka ibsan gartee numaa'uu hin qabdu. Jalqaba gartee rakkoo amma uumamte kana kan dhalee warra aanaatiitu warra aanaa bulchuutiitu waraana bilisummaa Oromoo nu wajjin haleeltan jechuudhaan uummata saba Amaaraa kophaatti keessaa baasanii calalanii hidhachiisanii waboo waliin dhooyinaa jaanii bobbaasan. Uummanni gaduma bahee warri hidhate kun gaduma yaaniiti uummatuma nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalan. Maaliif jaraaf uummanni kun hundinuu akkuma mallas jee Oromoo sifaaq wusxoo onagna akkuma jee ilaalchi isaan waboof qabaniif uummata nagaatiif qabanis takka waan ta'aniif warri Amaaraa kan hidhachiifaman kun gabbaanii uummata nagaa duguguu eegalanii hidhattoonnis gartee maqaa keenyaan uummanni dhumuu jira jaanii ka'anii waraana seenanii gidiraan dilli kun uummata nagaa kanarra dhaqqabde jechuudha. Bara duraanii diinaatiitu Oromoo boochisaa Oromiyaa saamaa daangaa Oromoo cicciraa maal godha jaama. Amma hoo eenyu namni tokko kan qe'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti xaalqaa yookaan ammoo jidduu seenee hiree Oromoo fi Oromiyaa murteessaa jiru hin jira hin jiru. Ilmaan Oromootiitu kaan aangoo qabatee kaan gaara seenee haadha miskiintitti gartee sadaqaa kadhattee isaan guddiste irratti qumaara siyaasaa kana taphachaa jiran jechuudha. Ifii gartee galgala deemanii mana farshootii fi caffaraabaatii keessaa sirbaa bulan guyyaa gad deemanii qawwee qabatanii haadha isaanii kan ilmaan isaa irra xiqqaa guddisuudhaaf gartee qoraan guuraa jirtu irratti qumaara isaanii taphachaa oolanii jechuudha. Yaa obboleeyyan rabbiin gartee haala amma deemu jiru kana keessaa ummata keenya haa baraaru. Warri ummata kana bilisomsineettanii gartee gaara seentaniis ummata kanaaf bilisummaan isin fiddan hin jirtuutu dhiisa. Waan akka bilisummaan isin ummata kanaaf fiddan numaahuu hin jirtu waggaa 8. Gidiraan isin ammoo ummata kanaaf fidaa jirtan ammoo gidiraa amma 80 oli. Warri ammoo seera olaantummaa seeraa kabachiifnaa nageenya ummata kanaati eessifneettanii gartee maqaa nageenyaatiin ummata miskiina ifii waan nyaatu dhabee rakkachaa jiru waraana riphee lolaa soortan jettanii manarra gubdanii ilmaan ajjeestanii haadha ajjeestanii gidiraa hamtuu ummata irraa raawwachaa jettaniis olaantummaan seeraatti isin ummata kanaaf kabachiiftanii jirtuuti ummata kana dhiisaa haati teessan nagaa harkattu isiinuu gartee isin guddisuu irratti dhokkooyte isin guddisuu irratti gartee osoo qoraan guurtuu qoraanooyteetiti mee nagaan umrii hanqaafeef kana jiraattee haa duutuutu dhiisa daa'imman xixiqqaan gartee haati teessan guddisaa jirtu carraa isaanii haa laallataniiti mee rasaa isaanii irratti waliin ayina ilmaan kana dhiisa ammoo haala kanaan gartee namuutu ija guduunfatee yoo kan itti fufan taate yoo gartee namni ummata kanaaf dirmatee ummata kana balaa kana musiibaa kana jalaa baasullee yoo hin jiraanne imimmaan haadha teessanii san akka isin hundaa'uu qooda wayyaanee san gartee isin muduu taa'u hin dagatinaa aangoon fiixee isa ganamaati wayyaaneen dheengaddaa amma 27 akkasitti aangoo irra borooddisanu akkasi goda keessatti cafaqamtee ajjeefamtee murruktaate isin ammoo dheengaddaa aangoo qabattanii waggaa 8 keessatti musiibaa gartee gabroonfataan 7 irratti wal dabree haadha teessan abbaa keessan hin godhin isin irratti wal godhaa jirtan waan taateef waan kana keessaa dhaabbadhaa haadha teessan nagee buusaadhaa isin jenna walumaa galatti horfoonni gabaabaan guyyaa irraan tanaatiif isin qopheeffanne kan hanga ammaatti daawwattan kana fakkaata sagantaatti aanu hangoolitti deebinutti nagee rabbii keessa nu jiraadhaa.